ربي جايزة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام جالكم. سلام مجيون تماديو. أنا Gaaffii akkasumas fi deebii irratti jaalladha. dhiyeessine sanii isiin akkam taatila? اسمتا مقابل دبيس وجه قوة شنطو كنو ربي يجتر لين جيب جنان ضد أبا. Laa ilaaha. Omaa duuba deebi'uu hin dandeenye jaalalli kee akkuma itti fufee jira. وما تكتر دميرة. والله سلا نمنا. بلوك اللي نقولين أبدي مرة مزمل ورما والله بلوك جلانا nama بازي muzammil osoo taate muzammil osoo taate dubartii kana jaallattu argee abadan waan fedhe gaafa isaan dhiisu akkam habiibi itti fayyadu. Dhagaa isitti ma. Yoo rabbii dachii fi samii uume sodaatte. Suuraa kiyyalleen kaayatin muzammilillee jaaladhen jedhin baqqaa dhiisi. An sababa keetiin miidhamuu edaa dhiisi baqqaas mishaayaa aki sila micattii mee maal jennaan iyyuu afaan oromoo kan beeyti micattiin tun ganama mana reedii dhayxee nama 2,000 irratti akkana bootti. Yoo isiin poostii gootee argee ka abaarsaa wayii hirrifadhe sila abaarsi sun sila eenyuun abaarti mijattiin tun jedhee hirrifadhee beeta. Yaa kaabaartu ammallee viidiyoon isiin hojjettu viidiyoo sirrii hin taane ka akka waan ani itti ulfeessee minaamina huccuu gara guuratte anamma wallaahi lazim Sila abboo viidiyoo abaarsaa sana mijattiin kaatimaa si balleessuuf immoo katmii si kutuuf immoo ati nama lafaa dhufa jiru sila abaarsi sunoo maal jedhee hirrifadhee bada abboo akka waan ana taate kanatti sila uummanni abaarsaa na garagalee jedhee. Abaarsan Wallahi, irratti gaddisee maajjee malee afaan kiyyaan hin jenne ani immoo takbiin jee magaalli jaalalaa wal namaan qixxaatu jeetu waraabe. dhaga yaabdi anamma wallaahi warabbal kaaba an indhoyfadha malee na dhukkubaan hin beeke maal akka ta'e hin beeku an amma ija oromollee seenee jira ammallee ija nan seensisini bakka na dhiisi yaabo. Wallahi billahi sin jaaladha. Asmisha dhiirri Oromoo baay'ee lafa kanarra jira. Mucaan kun bultii qaba. Nanti mul'ata nama viidiyoo godhatee taa'u keessaa isa qofa na mul'ata. Barri jijjiitii tamani nama biraan gartu. Atuma fedhe yoo inni biraallee qabaate. Deengadda karaa hundaan buloo kana godhee jiru osoo abdii takka muratiin maaliif waan hin jaaladhuuf abdii takka osoo muratiin Oromoon buloo dalaana baasisiifte. Oromoo miti jedhi kaan ufumaan si baase ani akkanuma sitti muufi akkuma ati na hubattuufi yaani anamma sa'aatii ammaa kanatti nama jaalalallee si hubatu miti haala gaarii hin taane keessa jira. Na dhiisin bakka akkanaanu ani galee akka gaafa no wanni ati na wajji qoodamtu hin jiru. Neetworkii isiitti na fakkaate taaptaap godhaa gaayis taaptaap godhame xiqqoo neetworkiin ni rabbasha. Amma sitaa asmi akka namni sin jedhu kanatti obboleessa keetii si bira jira irratti immoo of duratti yoo ati poosti na godhuu dhiiftee agarte ka xiqqoon abboontu taate irratti kalaallu ta'a. Eenyutu buusee wanti maa buufta? Booyaa jirti sila booyaa jirti. Koddee fi jaasmiin si harkisaa bastii. Buusin nama tokko. Nama buusutti hin jiru ani nama miti sila amma fayyada fitti uumaman tokko mana tuqootu. Muuzii hawwa mujattii tana akkam godhudha reefu furbaanni si maal haa ta'u jettu sila akkam godhan ilma namaa tokko. Jaalalli kennaadha jaalalli eegasirraa qabu sila akkamii nama dhibaa bara. Mujattii itti himte akkamitti itti himte ishee bifa karaa beektuun itti himte. Asmishaa. Wayyee. Baramti khaniin ani isa malee dhaggeeffadhu guyyaa kana mana reedii dhaqeetiin. Buloo jalan jiran
mana reedii kumaan harkettiin dhaqee biloog jalan jira biloog na godhee karaa hundaan akaawuntii illee lamaan qabaadhachuutiin biloog na godhee. Ayee. Akkumaan achi dhaqetti warri koomantii seenanii achi jalatti ashaangulittii booyaa takka kaa'ee namuu akkaan dheengadallee agarsiisan irratti nama kuma lama maaltu jira. Achirratti viidiyoo kanarraa waraabanii turan bu'ee isaanii warri koomantii guutuu namni hundi takkaa duwwaa kan achi jiran asmishaa jennaan nagalchee beektaa reedii. Okay. Ayee. Kanatti biloog na godhee achirratti dubbannaan achirraa kutee giseen gastii banatee. Wanti anaaru gastii banee walitti isin erga jee bubbeen gastii isaa banee walitti Dhagaye siima. Asmishaa dhagaa jirta. eenin dhagaa. Akkanumatti nama 3,000 kana cufi gastii kiyya kootu mana kiyya banee agartee waan mari'annu jira. Okay, nama yeroo dheeraa hin qabdaami? Nin qaba rakkoon hin jiru mataa miti. Furmaata yookaan argachuu qabdi yookaan abdii muruu qabdi marii bareedaa fi mari'achuu qabna. Yaa wallaahi lazim. Ani abdiin ani muru wallaahi billaa hin jiru. Galee abdiin hin jiru wallaahi billaa. Jechuun waa wayii waltannee dhugamaan akka intala shamaraa takka tatillee miidhamuu hin qabdu yoo jenne achirratti haasofne waa wayii wanna godhuu qabna jechuu barbaadeeti. Ati ammootu abdii murin. Abdii eessitti hin jaaladha. Abdii muruu wanni ani siraan abdii muree kadeen gadda giseen karaa hundaan biloogiin natti cuqqaaleen abdii mura ture. Yeroo ammoo abdiillee hin murree achumaan Oromoo biloogii irraa na baasisee si galee. Nama jaalachuu waa nama taati gaa jaalalti sanattuu saree nama gootii waanta nama gootii beekta. Sanirraan biyya ammaa jirtaa mana madaamii keessa jirtaa yaadarraan hojiirraan. Madaamii gisee wanta bilbiltee biyyoon tun maaliif akkana boochi gisee wanta isii boochuun harkaa jettee gantalli nama itti hedduutti giseen irratti dawalan itti himti maaliif akkana boochas maan jettee. Abboo rabbiin furmaata si haa godhu kaa waan dandeenye haasofnaa abshir si wajjin dhaabannaa furmaata godhuu ni mokkorra. Isallee homa dhibde wayittu dhibee beektaa jaalatee osoo hin ta'iin like nama jaalala nama jireenya namaa keessa nama wajjin jiru nama jaalatu qabu karamitti muzammilishii garamitti uffisichira namni sun nama biraa hin hinaafa sunillee akkuma ati jaalattu kanatti jaalatti sunillee sii galee atammoo kaate jaalatte jaalalli kennaadha jaalalli isarraa si qabee wayita rakku wayita kaatu jaaladhe ture barwayii arraanii muzammil abdii murree nama hedduu kanarra bilbilus hin fedhu namuma kana na jibbisiisa bilbilli kun bilbilamee isa ta'uu baattee xiqqistiin takka gabbuutee waan bilbila bira hin jiraannee bilbila sana bira dhaqee isa ta'uu baatte bilbila sana achitti darbee dhumaan godha yoo bilbilli sana isa ta'uu baate bilbila kan lafa gaddiisee dhumaan biraatiin waa akkasiin beeku miseejiin gabbuutu isuma rabbiin godhu. Bata ulfaataa yookiin kun abboo jaalala akkanaa nagarreen like namni waliin jaalataa ammoo viidiyoo himimmaanii kee bichaa argeen viidiyoon kee wayitannatti dhufu mannaa shigara nama nyaataa akka intala shamaraa takka ta'uu baadhi isa yaadannaan himimmaan anaa miti bara osumaan akkana taa'u jiru akkuma narra gayyaa. Miskiinatiyyaa abshir wallaahi rabbi furmaata si haa kaa'u nutillee waan jiruun si wajjin jirra. Ammaaf mana kiyya banee waa wayii waan mari'annu jira siin jedhee ture. Mee dhaqiitii oominni mari'atu irratti ilaalta. Garuu ati uf qabuu mokkorii uf tooyadhu uf taqoxaxaruu mokkorii. Akkati goddaamtu hin barbaannu maaliif shamara. Abshir. Dhageete. Bakka naa hubadhootee jijjiiri amma istaayila kana jijjiiri wallaahi lazim. Anaaf sirrii dhufaan jiru. Waliif yaadulleen bareedaadhaan. Obbo Muzammil siin jaaladha Mireen jaaladhi naman dhiistu siin jaaladha anin tun. Si kaa nama hedduu jaalattee ati amma jaalalaa miikee jedhi kaa. Yoo na jaalattellee anaaf yaaduu qabda bakka. Namni nama jaalatu jecha waa wayiin dhiisa miiree bakka dhiisi akka sirrii taa'aa hin jiru.
Ini nama perempuan orang sebenarnya diramfado. Barrakkoon dubartii kana dubartii yoo waallee itti himatan namaan beeytu. Yaa boo ani dhagaye sitti Cuma hima. sebenarnya sebenarnya tidak beramfado dia selalu cintu lama tadi sebenarnya nama beramfado. Waa'ee dhiira fedhuu fi dhiisutii miti bara amma kan kun haasaa jiru. Dhiisii bal'aa. طيب مزمل أتين تكون وكاب واجر تأتي ما قيلا ما تكنا ولا قرطانية من جد ولا برا جيسن Abboo abdiyaa akii maal wal jijjiirra yaada. Abboo micattiin irraa dhoorgaa kaasin abboo. سلام على عشان مو مجاتي رياض عرفت جدة عرفت ولا رجعتي صرنا ناسا يعقوب بيك أنا في الرفقة Micattiin maal dhufti yaa abboo maal goote sila maal goote ممكن يوسي برجعتي أو كده جيبوا دنديسي وانت في بيركم abboo asmishaana jibbi kaayaa abboo. أتلا يوكي يوم يا درنا Sinjib muzammil ilan angka share kedua dosan tanya angka dutin si jalan dabar. Abboo na jibbi rabbii jedhi rabbuma sodaadhu rabbiif jecha na jibbi. Rabbumaaf jecha na jibbi asmishaa. Angka juru dosan tanya angka dutin si jalan. Ati rabbiif jecha nan jibbitu qoy yoo anu malleef jecha yoo na malleef jecha. Sinjib purin tu mau ni dinas ke sana jib dabar kunas ke si jib dabar sinar kaki sinar kena gitu. Bakka amma sitti haa tolu wallaahi lazima nama kama dhugaa soobachiisuu barbaada. Muzammil demin kalubu. Baay'ee wajjin qoosnee baay'ee fudhanne. Amma garuu bakka amma kana booda. Tamam jadi muzammil sin jalan dah. Ati nurraa faami kaayaa akii rabbii kee sodaadhuti. Bakka sirrii dhufaa hin jiru bakka amma wanni hundi bakka bira yoo tareen fokkataa bakka bira dabarsaa jirtaa siin jedhanii. Wallahi nada gay perlu. Mee amma namni dirqamaan nama jaalataa asmishaa. Wayye muzammil Aboona dhiisi gaayaa akii wallaahi warabbal kaaba anamma laal anamma osoo nama biraa taate itti naasawu ati garuu garaana nyaatta. Duba muzammil gisi nak kena buang nak garasinya. Kani bilang kan share kedua dosan tanya kan dutin si jalan dah. Yaa aboo haga duututti nan jaalatini rabbuma keetiif jecha na jibbi yaa aboo. Ya Rabbi ya kamu mantap. Muzammil amma dikkanan si danti itu mati ingat tas blok na gote berwalai lazim guru kasmanu wanin si jalan do babdi tak kamuran ne garte. Abdii muradhu yaa akii abdii yoo muranne sirriin dhufu laal amma abdii yoo murre wallaahi sirriin dhufu wanni hundi agarte. Abdii galchime abdii gastii keessa seeni si harkisa. Abdi malib muru. Kalas.